كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندما أنا بليسي Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati ani obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Sagantaan kun YouTube chaanaaliidhaan kan inni isinii darbu roobii galgala sa'aatii 3:00 kaasee haaraatu isiniif maxxanfama. Egaa barumsaa fi faarfannaa akkasumas paanel discussion sagantaa kanarratti isiniif darba gooftaan yoo jedhe gara fuulduraatti ammaa fi barumsa irraadha kan nu jirru sagantaa barumsaa walitti fufinsaan dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjiniinidha kan nuni barataa jirru arrallee isuma kana itti fufnaa obboleessa koo Sooressaa Geetaachoo wajjiniin kaameraa naa qabatee kan jiru isa wajjiniin turraa kanaaf jalqabaa kaaftanii amma xumuraatti akkana wajjin turtan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Gooftaan maccaa isin eebbisu yaada isin naa kennaa jirtan barreeffamaan YouTube irraa TikTok irraa Facebook irraa yaada isin barreessitan hunduma isaanii nan dubbisa. Waaqayyo gooftaan maccaa isin eebbisu deebii hunda keessaniif deebisuudha yoo baadhelle. Kanaaf guddaa eebbifamaan isin jedha akkasumas obboleessa koo Yoonaas Geetaachoo graafiksii isaa hojjechuudhaan akka bifa bareedaadhaan akka YouTube irratti akkasuma beeksisaan akka isiniif dhiyeessu kan godhu obboleessa kanadha. Waaqayyo gooftaan maccaa isaa eebbisu. Egaa barumsa keenya har'a itti fufna. Kanaaf eessallee hin deemina. Sagantaan kun sagantaa keessan. Chaanaliin kun kan keessan. Subscribe godhaa, comment godhaa, like, share godhaa, walii qaqqabsiisaa, bittimsaa, sababisaa soora lubbuuti kun. Soora lubbuu eessallee horii keessanii qabeenya keessanii barbaaddatanii kan hin arganne hafuurri qulqulluun duwwaan kan isin soorudha waan ta'eef asirratti qulqulluu sagalee Waaqayyooti kan nu wajjin hirmaannu waan ta'eef walii firaa Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee isin eebbisu biyya keessa biyya alaa haala garaagaraa keessa kan jirtan ammallee egaa barumsa keenya har'allee bakka dhaabne kaafnee itti fufnaa utuu hin jalqabiin dura gooftaa keenya kadhanneetu sekandii murtooftiif Waaqayyoon kadhannee gara barumsa keenyaatti fufnaa iddoo jirtanii mee haa kadhannu Waaqayyoon walii wajjin guddaa si galateeffanna gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfaadhu sagantaa kana sagantaa barumsaa kana kan nu laate siisaatii kana kan nuuf kenne si yaa Waaqayyo gooftaa siyaa galatu arras kun fuula kee dura jirra nutti dubbadhu haala garaagaraa keessa biyya garaagaraa keessa kan jiran hundumtuu sagalee kanaan haa qaqqabaman sagaleen kee waa utuun godhiin deebi'ee hin beeku akkuma barreeffamee jiru jireenya obboleessa koo obboleettii koo keessatti waa haa godhu tarkaanfii isaa tarkaanfii ishee haa dabalu yaa Waaqayyo samii kana nuuf bani hamaasa kanaan mormu nurraa hidhi yaa gooftaa jalqabaaf xumura nuuf ta'i maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra ameen. Tolee Waaqayyo gooftaan isin eebbisu ammallee irra deebi'ee sallee hin deeminaan wajjiniin tura barumsa keenya itti fufnaa Waaqayyo namanni itti dubbate akkamiin beekna kan jedhuun jalqabneerra sagantaa kana amma episoodii gara kutaa 8ffaarra jirra. Sobdoonni miidhaa isaan fidan kan jedhu immoo kutaa 5ffaadharra kan walii wajjin ilaallu yeroo darbee miidhaa sobdoonni fidan keessaati inni tokko nu gowwoomsaniitu sammuu keessaa fuudhanii nurraa saamu kan jedhu kutaa 2 walii wajjin ilaalleerra. Har'a miidhaa isaan fidan 5ffaadha kan walii wajjin ilaallu. Innis maali yoo jettan gargar ba'umsa fidu. Gargar ba'umsa fidu. Gargar ba'umsa lafa isaan jiran gargar ba'umsa jira. Lafa sobdoonni kun jiran akka dhuunfaatti gargar ba'umsatu jira. Akka maatiitti, akka waldaatti, akka biyyaatti sababa isaanii gargar ba'umsa malee tokkummaan hin jiraatu. Isa kana immoo sammuu koo keessaa fuudheetu hin ta'in sagalee Waaqayyootu nuun jedha walii wajjiniin Yihuudaa dubbifanna. Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 hanga 21tti isin dubbiseetanii barumsa keenya har'aa itti fufna. Akka jedha namoonni raajii irratti dubbatame kuni waan hundumaatti hin gungumu waan hundumaas hin komatu akka kajeellaa isaaniitti hin jiraatu afaaniin guddisanii of hin jajuu warra waa irraa abdatan immoo sobanii saadu. Isin garuu michoota koo dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadhaa jedha Yihuudaani. Isaan jedha laakuno yeroo gara dhumaatti gooftonni ga'iftoonni warri Waaqayyo malee akka kajeellaa foonii isaaniitti jiraachuu dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru.
lakkoofsa 17 irraan irra deebi'ee isin dubbisa. Isin garuu michoota koo dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadhaa. Isaan yeroo gara dhumaatti gayiftoonni warri Waaqayyo malee kajeellaa foonii isaaniitiin jiraatan dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru waan ta'eef yaadadhaa jedhala. Warri dhufan kun gargar ba'umsa fiduu jedha. Gargar ba'umsa fidu. Yaada foonii jalas of galchu. Hafuuricha of keessaan qaban. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabbamtanii cimaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaa kadhadhaa. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Araara ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadhaa jedheetu Yihuudaan dubbata. Miidhaa sobdoonni kun fidan akka dhuunfaatti gargar ba'umsa akka maatiitti akka waldaa kiristaanaatti akka biyyaatti miidhaa qabu jarri kun lafa isaan ga'an garaagara ba'umsatu jira. Akka dhuunfaatti nagaattutuu jirtanii nagaa isin dhoowwatu dhufanii. Jarri kun waan isaan irratti xiyyeeffatan gargar ba'umsadha waan ta'eef hafuura kanaa qabu waan ta'eef hafuura kanaatu isaan geggeessa waan ta'eef namni tokko nagaatti akka inni jiraatu hin barbaadan jarri kun. Gargar baasu ofii keessanirraa akkasiin garaagara baatan isin godhu. Waan isin ajaa'ibu keessaati nama nagaatti jiraataa jiru tokko nama Waaqayyoon galateeffatee jiraataa jiru tokko nama jireenya isaa waan hafuuraa irratti hidhatee jiru tokko dhufaniitu akka inni ofii isaa of jibbullee goosisu waan isin ajaa'ibu keessa. Atammayyuu akkasiin jiraataa jirtaa? Atammayyuu jireenya akkasiitii kanatti jiraattu? Ammayyuu miilaan deemtaa? Ammayyuu mana hin qabdu? Ammayyuu ati akkasii gooftaa Yesuusitti amananinnaan wanta akkasii hin jiru. Kunimmaa jireenya miti. Akkasitti maati sirriitti hin jirtu. Walii ofii keessanii wajjin of lolchiisu. Waaqa wajjin walitti isin buusu. Hojiin isaanii Waaqa wajjiniin akkati nagaatti jiraattu hin barbaadan. Hafuurichumatu hafuuruma isaan keessa jirutu akkasii waan ta'eef sagalee Waaqayyooti kan kana dubbatu. Ofiima keessanii wajjin nagaatti akkasiin hin jiraanne isin godhu. Nagaatti gooftaa keessanii wajjin utuu isin jirtanii akkuma Addaamii fi Hewaan nagaatti utuu isaan jiraatanii kanarraa nyaatinaa isiniin jedhee jalqabe. Waaqa wajjiniin wal isaan lolchiisa. Akka dhuunfaatti jechuudha. Akka dhuunfaatti Hewaan nagaatti jiraataa jirti waan hundumtuu itti toleetu kan isheen jiraataa jirtu. Waan isheen faarfataa jirtu wayii tokko natti fakkaata yeroo inni dhufe kanarraa nyaatinaa isiniin jedheetu Waaqa wajjin gargar ba'umsa fiduudhaaf jechuudha. Waaqa wajjin nagaatti tokkummaatti isaan jiraatan garaagara akka isaan ba'an godhu jechuudha seexan. Har'a akka dhuunfaatti jarri kun hafuura sana qabu waan ta'eef hafuura bofichaa qabu waan ta'eef gargar ba'umsatu uumama lafa isaan jiranitti jechuudha. Akka dhuunfaatti Waaqa wajjin wal loltu waan isin ajaa'ibu keessa amma of ajjeesuutti geessu. Iddoo isaan jiran waan isin ajaa'ibu keessa iddoo isaan jiran yoo deemtan namni Kiristoosiin qabu tuun ta'in bakka namni jireenya qaba jedhamu nama yookaan horii qabu nama saantima qabu nama qabeenya qabu kanarratti kan hundaa'edha. Waan addunyaa kanarratti waan hundaa'e waan ta'eef jireenyi isaanii seexanni fooniif falma durumaa kaase. Fooniif falma. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii Phexros irraa kan inni fate du'uunsiif hin malu maadha akkamitti duuta gooftaan Yesuus Kiristoos dhimma yoonni du'e malee nuun hin jiraannu ilaa isinii galee foon uffatee dhufee foon isaa kanaan yoo du'e malee jireenyi hin jiru ture. Sababa kana fooniif falma seexan. Ati kan Waaqaa yaaddu kan foonii malee dheeyfate gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa Phexros keessaa ifate. Har'a illee namoota baay'ee keessaa hafuurri kun ifatamuutu irra jira. Dhugaan isiniin jedha fooniif kan falman yeroo hundumaa yaada Waaqayyoo irratti fidhaadha Yihuudaan iddoo kanatti. Isin garuu yaada Waaqayyoo irratti ofidhaa isarratti of eeggadhaa isatti eeggadhaa. Jireenya bara baraa sana isa waaqarraa sana isa eeggadhaa akka isin harkaan balleessu jarri kun kana balleessu waan ta'eef kanaan duras isinitti haasa'eera. Akka maatiittis fudhannee yoo ilaalle miidhaan jara kana akka maatiitti illee maatii isaan keessa seenan raajii isaan raajan dubbii isaan dubbatan maatii diiga. Maatii diiguudha hojiin isaanii. Sababa tajaajiltoota kan ofiin jedhanii sababa raajota kan ofiin jedhanii maatii baay'eetu diigameera. Isa kana na caalaa haasa'uu dandeessu. Baay'een keessan naa bilbiltanii. Qabatamaa waan ta'e baay'ee ragaa qabatamaa baay'ee kan isin natti ergitan baay'een jira. Dhugaan isiniin jedha gooftaan macca baay'ee isin eebbisu anaaf jajjabina ta'a dhimma barumsa kanaa akkanii cimee barsiisuu fi
sana keessa jiru akkani baasuuf akkan gidduutti hin kunnee fi na gargaara kun waan isa ajaa'ibu keessa maatii nama baay'ee diiganiiru jarri kun. Maatii nama baay'ee raajiin jirra dhaqanitti raajanii. Indaama abbaan manaa kee kana seera malee fuutee sitti heerumte. Haadha manaa kee kana hiikutu sirra jiraata. Abbaa manaa kee hiikutu sirra jiraata. Inni kan kee miti. Erga isaan maatii horanii deebanii booddee garaagara hiikanii booddee immoo anatti heerumi ansittan heeruma kan jedhan guutan waan hedduudha kan nu dhagaaru. Silaa mistira namoonni gooftaa qabanii gooftaa dhiisuu kana naasayini naan jettu ani sanii isa dhugaa haasa'utu gooftaa dhiisisa moo nama addabaabaayii irratti haadha manaa 3-4 fuudhee haadha maatii isaa diigee ofii isaanis maatii hin qaban maatii diiganii warra addabaabaayii irratti akka godhanii yeroo isaan akka godhan isaan kanaan isaan kun sirrii miti gaafa jennu namni gooftaa hin fudhatu yoo ta'e siluma isaa inni kan gooftaa miti. Wangeelli inni dhugaan lallabamee jennaan wangeelli inni dhugaan barsiifamee jennaan gooftaan hin fudhatamu taanaanii inni gooftaa fudhate jedhamu isaan biraa gooftaa fudhateera inni jedhamu silayyuu maaliif akka inni fudhate hin beeku. Gooftaa fudhate jechuun danda'u sababi isaa wangeelli qulqulluunis hin lallabamu achitti. Maal akka inni fudhate iyyuu hin beeknu gooftaa fudhate ta'e sagalee amanuun dhaga'uurraati dhaga'uchi sagalee waaqayyootidha sagalee waaqayyo. Sagalee waaqayyoo erga dhaga'ee namanne kan hin namani gara biraadhaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo dubbatamaan jiru taanaan sagalee waaqayyoo iddoo sanatti hin barsiifamu ta'ee jennaan qulqulluun sagalee waaqayyoo jireenyi qulqullummaa iddoo sana hin jiru ta'ee maal ilaaleetu kan inni gooftaa fudhate namni sun gooftaa fudhate hin jedhamu gooftaa fudhate tun ta'in jireenya isaanii sana fudhatee jechuudha. Itti tolee silumayyuu keessa jira waan ta'eef cubbuu fudhate malee gooftaan fudhanne. Seexana fudhate malee gooftaan fudhanne. Wangeelatti namni yoo amanedha kan inni gooftaa fudhateeru kan nuun jennunna hin dogoggorina please hin dogoggorina qalbii diddiirradha. Jarris qalbii diddiirrata. Isinis warra hordoftanis qalbii diddiirradha. Wangeelli keenya kun iyyitanii waccanii jennaan hin geeddaramu. Qulqullummaan wangeela kana malee mootummaa waaqaa hin jiru. Please hin gowwoomina. Dhuguman isiniin jedha hin gowwoomina. Waa barbaaddan yoo gootan wangeela kana ala Kiristoos ala karaan hin jiru. Jarri kun maatii diiganii garaagara ba'umsa uumanii bakka bu'aa addunyaa kana duuganii argachuuf jecha maatii meeqa diigu. Sammuu nama meeqaa diiguu jechuudha. Kanaaf hafuura isaan keessa jirutu kana hafuura diigu. Hattuun sun ajjeesuudhaaf qaluudhaaf Yohaannis boqonnaa 10 irratti hidhattanii yoo ilaaltan isa kana argachuu dandeessu. Baay'ee tokkuma kaasaatti dubbisa waan dinqii argitu achi. Hattichi 10 irratti hidhanatti fakkaata. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti hattuun sunii kan inni dhufu ajjeesuudhaaf qaluudhaaf bittimsuu. Yoo danda'in ajjeesa yoo dadhabe immoo bittimsa. Bittimsuudha hojiinsa. Jarri kun hafuura kanaa qaba. Kanaaf Yihuudaan jarri kun hafuura diigutu isaan keessa jira waan ta'eef of eeggadhaa jedhan. Yaada Waaqayyo keessatti of eeggadhaa. Isaan kan foonii duukaa sokkaniiru. Kan foonii bu'aa foonii duukaa sokkaniiru. Kanaaf akka dhuunfaatti akka maatiitti of eeggadhaa jala kanarraa. Hin kuftu amantii keessanirraa hin sokkitu Kiristoos irraa sii'ooliin isin buusu jarri kun miidhaa qaba kanaafi kanan irratti xiyyeeffadhee dubbii kana isinitti dubbadhu jechuudha. Waaqayyo gooftaan machaa isin gargaaru gooftaan machaa maatii baay'ee diigame maatii keessan eeggadhaa. Haati mana abbaan mana qobaatti gaafani si barbaadu qobaatti maal hojjettaati? Qobaamatti hin dhaggeeffatinaa jira kan dhuguman isiniin jedha. Sagalee waaqayyoo irra dhaabbattanii ilaaltanii jennaan raajiin isaanii sagalee waaqayyoo keessaa miti taanaan hariyaa ulee fudhadhaati hariyaa balbala keessaniin baniinaa fi dhuguman isiniin jedha nagaatti hafa gooftaa wajjiniin jiraadhaa gargar isin baasu maatii keessanirraa ijoollee keessanirraa. Nama baay'eetu maatii isaa dhabeera. Isinis amantoon ofii keessanii sagalee waaqayyoo dubbifadhaa. Kiristoosii wajjiniin jiraadhaa. Raajii miti kan isin jiraachisu wangeela kan isin jiraachisu. Raajummaan barbaachisaadha nam beeka. Garuu barri kakuu aaraa inni caalaan sanuun walitti dhufeenya nuun dhuunfaa waaqayyo wajjiniin qabnudha malee kan namni sadaffaan dhufee nu gargaaru miti. Waaqayyo abbaa nuuf ta'eera. Isinitti meera kanaan dura. Waaqayyo abbaa nuuf ta'eera. Isatu nutti dubbata.
isumatu nu gorsa, isumatu nu beekama. Abbaa keenya nama sadaffaa ammuma kanatti baay'ee hin barbaachisu. Please of eeggadha, maatii keessan eeggadha, dhuunfaa keessan sammuu keessan of eeggadha. Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee sinaa eebbisu. Akka waldaa kiristaanaatti dubbachuu kana ni barbaadu. Akka waldaa kiristaanaatti dubbachuu kana ni barbaadu. Waldaan kiristaanaa guyyaa har'aa jirtu waan isheen irraa of eeggachuu qabdu. Jara kana jalqabuma duraa Yihuudaan akka jedhe sanatti akka isin dubbisetti ittiin deebi'u sa'aatii keenyaaf jecha hin komatu jedha. Hin komatu, waan hundumaatti hin komatu, waan hundumaatti isaan ittiin tolu hin komatu jedha. Jarri kun waldaa kiristaanaa keessatti maalidha mallattoo isaanii gara fuulduraatti ni ilaalla. Waldaa kiristaanaa kan isaan ittiin diigan keessaati amma achi sanatti amma isa mallattoo sanaatti amma hin ga'utti nan ariifadhe dhugaan isinii jedhe ishee kanatu hin dubbatiin hin darbu. Sababa isaa waldaa kiristaanaatu diigamaa jira waan ta'eef waldaa kiristaanaa akkamiin diiguu hin komatu jedha. Hin komatu bakka waan hundumaa waan barbaadde yoo gootanii warqee yoo haftanii fi hin komatu. Natti irrateera. Natti irrateera. Ani nama guddaadha. Ila of jajummoo of jajaniitu maal jedhu ani nama guddaadha. Iddoo kanaafuu nama malu miti ani. Kanaaf kaffaltiin akkasii naaf mijatu naaf hin malu naafi anaaf lafa naaf malletu jira. Maali jedhaniitu namoota immoo giruuppii uummatu yookaan immoo garee uummatu garee komatu garee waldicha komatu isa booddee uumaniitu cabsu waldaa kiristaanaa gargar ba'umsa fiduun inni jedhu Yihuudaan isa kana akkas godhu komachuudhaan hin komatu. Waldatti komatu. Ayyaanni Kiristoos kan inni nuu kenname raajii isaa ta'u, ergamaa isaa ta'u, faarfataa isaa ta'u, lallabaa isaa ta'u, barsiisaa wangeelaa isaa ta'u kan inni nuu kennameef Efesoon boqonnaa 11 lakkoofsa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti waldaa kiristaanaatti cimsuudhaaf nuu kenna. Komachuun nurra hin jiraatu waldaa dadhabduu sana silumaa ayyaanni nuu kenname suni akka waldaan kiristaanaa nu tajaajiltu futuun ta'in ayyaanni sun waldaa dadhabduu sana akka inni cimsuufidha kan nuu kenname jalqaba dura. Dogoggora isaan uuman ilaala. Isa booda waldaa dadhabduu kana cimsuun kan isaanii malee isaan immoo waldatti komachuudha waldatti cabsu. Diigu waldatti. Diiganiitu dhaqanii iddoo wayiitti waldaa wayii shaaraa wayii dhaabbatu. Waldaa cabsanii waldaa diiganii waldaa ijaaru wanti jedhamu hin jiru. Kun hafuura seexanaati. Kan waldaa kiristaanaa diiguu inni hafuura seexanaati. Namoonni yeroo isaan giruuppii akkasii uumuu jalqaba waldaan kiristaanaa kichuutti kutuutis isheerra jira. Nama sana adabu yookaan hariyuu waldaa sana keessa hariyuutu isheerra jiraata. Of eeggadhaa warri waldaa kiristaanaa geggeessitan isinittanii yeroo isaan komachuu jalqaban kaameraa keessan irra dhaabuutu isinirra jira. Jara kan eenyu wajjin akka isaa wal argaa jira. Utuu waldaan sun hin diigamin daftaniitu kichuutti qabuutu isinirra jira. Hoof jajji jarri. Hoof jajji waldaan kun naan malu. Waldaa sanatu isheef hin malu malee. Waaqayyo ayyaana guguddaa waldaa xixiqqaa waldaa xiqqoodhaaf waldaa cimuun irra jiraatuuf ayyaana guddaa kenna Waaqayyo. Ayyaana Waaqayyo nuu kennan akka nuuf jennuuf utuu hin ta'in waldaa kiristaanaa akka nuuf cimsuufidha. Jarri kun hafuura diiguu qabu jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa waldaan kiristaanaa yeroo isaan giruuppii uumuu jalqaban kichuutti rukkutaa. Dafaatti rukkutaa. Waldaan utuu isheen hin diigamin akkasiin diigani baay'een isaanii akkasiin sokkani. Isaan bira namoonni haaraa gooftaa fudhatan miti kan isaan bira jiru. Waldaa kiristaanaa warra biraa keessaati sassaabanii diiganiitu kan isaan addaraasha guddaa ijaarratanii keessatti hiyyan. Waan isin ajaa'ibu biraanchi biraa yookaan immoo baadiyyaa keessa maal keessa utuu isaan dhaqanii qarshii isaanii kan namarraa saaman kana sila sattuun eessaa wangeela hojjetti miti malee utuu isaan waldaa kiristaanaa dhaqanii pilaanti godhanii hin argitan. Iddoo tokkotti dhaabbatanii jennaan achumatti saamuu dhaabbatanii. Dhimmi isaa dhimma waldaa kiristaanaa bal'isuu miti. Dhimma saamuudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa cimtanii dhaabbachuutu isin irra jira. Bara dhumaattiin dhufuu jedhameetu saraajamee dhannan haasaa jiru. Dhufaniiru. Kunoo dhufaniiru. Kunoo dhufaniiru. Nu diigaa jiru. Isin diigaa jiru waldaa kiristaanaa diiguutti jiru jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa cimuutu isaan irra jira. Isaan yeroo hundumaa waa'ee lafarraati kan isaan yaadan. Yohaannis boqonnaa 4 saduraa boqonnaa 4 irratti akkuma inni jedhe isaan kan lafarraati. Yeroo hundumaa kan lafarraati isa waaqarraa hin beekan isa waaqarraa. Nu immoo hafuurri nu keessa jiruuf hafuurri isaan keessa jiru tokko miti. Hafuurri nu keessa jiru hafuura dhugaati. Hafuurri isaan keessa jiru hafuura sobaati. Nu isa waaqarraatti gammanna isaan isa lafarraatti gammadu. Isa lafarraa kana argatanii jennaan isa waaqarraa silayyuu hin beekan. Isaaniif kan garaa isaan cibsu gaafa saantima argatan, gaafa horii baay'inaan argatan, gaafa foon isaanii kanaaf waan ta'u luxury yookaan addunyaa kanarraati waan bareedaa kan miidhagaa kana gaafa argatanidha isaaniif. Nummoo isa waaqarraati.
yaadi waaqayyo gaafa inni fiixaan ba'udha kan nuun gammannu isaan immoo gara biraa gaafa argatan isaa lafarraa gaafa argatanii kan isaan gammadan. Sababa kana yoomiyyuu tokko ta'uu hin dandeenye. Yoomiyyuu tokko ta'uu hin dandeenye. Barbaachi keenya tokko miti waan ta'eef. Hafuurri isaan keessa jiru hafuura sobaati. Hafuura diiyaabiloosidha waan ta'eef. Hafuurra dhugaati nu keessa immoo kan jiru. Kanas arrabsoo miti. Sobduudhaan sobduu jechuun arrabsoo miti. Isa wangeelli sobaadha jedhu sobaadha ittiin jedhu. Isa waaqayyo hattuudha jedhu hattuudha jechuun arrabsoo miti. Arrabsoo yoo ta'e ani Yohaannis Cuuphaa nama arrabsine. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Isin ijoollee marrataa nana jedheetu dubbatatu. Ijoollee marrataatii marrataadhuma jennaan. Isa kana dhiisuun nama guddaa nama hin godhu. Ani nama guddaadhaan sisee minaamin kan jedhan jiru. Waan isin ajaa'ibu keessa. Wangeela lallabuun nama guddaa nama hin godhu ta'ennaan guddummaa keessana warra sana guddifadha dhaqiiti. Dhuguman isiniin jedha kan. Dhaqaati wal guddifadha agaasi. Wangeela Kiristoos dhugaa dubbachuun guddummaa miti yoo ta'e sobduudhaan sobduudha jechuun guddummaa miti yoo ta'e dhaqaa wal guddifadhaasi. Ani guddummaa keessan na guddisuu keessan na xinneessuu keessan miti. Ooli ofii kee. Sadhibe ooli ofii kee. Waa'ee koo dhiisiiti ooli. Akkati ooltuuf waaqayyo sitti dubbataa jira. Akka waldaatti akka isin ooltan, akka maatiitti akka isin ooltan, akka dhuunfaatti akka isin ooltan waaqayyo sinitti dubbataa jira. Jarri kun ijaarsan beekan. Isin diigu. Isin diigu. Isin diigu hin diigamtu. Hin diigamtu. Jara yeroo hundumaa waan addunyaa kanarratti hunda'anii waan waaqarraa isinitti agarsiifne baqadha. Isin diigu isiniin jedha waaqayyo gooftaan macca. Ilaa kun raajiin inni dhugaan ilaasa kana. Dhugaan isiniin jedha waaqayyo gooftaan macca isin haa eegu. Waaqayyo gooftaan macca isana tiksu. Amma biyya diiguutti ga'u jarri kun. Akka biyyaatti illee durii kaasanii bira akka kumoofaatii kaasanii biyya kan diigan isaanii. Sabi Israa'el akka inni biyya isaa dhiise biyya Baabiloon Asooriin akka inni booji'amu kan godhe jara kan. Yeroo sabi karaa waaqayyoorraa ka'u karaa waaqayyoorraa gaafa inni ka'u jabaadhaa sirriidhumadhaa jedhanii saba waaqayyoorraa adda baasanii waaqayyo wajjin wal lolchiisanii waaqayyo immoo xuraawwan akkasii kan sagalee kun dhageenye biyya koo keessan jiraatanidha diigee fuudhee biyya ormaatti isaan gate. Obboloota ko arras kana argaa jiru. Waggaa 16 irraan dura sagalee waaqayyo baay'ee barsiifama ture. Miliineemiidhaasii kaasee akka biyya Itoophiyaa kanatti jechuudha. Wangeelli lallabamuun wangeelli barsiifamuun dhaabbate. Sababi isaa maal yoo jettan warra kanatti ka'e gaafachii kaani maqaa namaa akka xibaartuu akka iddiree akka fooshaa maqaa namaa waamuu jalqaban. Maqaa namaa gaafa waaman namni maqaa waamamuun dinqii itti fakkaate. Baay'een isaa qaalluurraa bifa adda addaati xibaara meeqa keessaa dhufe waan ta'eef isuma sanatti agarsiisan deebisanii. Wangeelli lallabamuun badaaman barbaachisu namni wangeela barsiisu iddoo dhabe iddoo dhowwatte waldaan kiristiyaanaa isa booddee maqaa waamaa jedhe. Konfiraansiin gaafa inni qophaa'u maqaa waamaa jedhe. Maal godhatta maqaan kee waamamee waaqayyo maqaa kee waamne taanaan namni maqaa kee waamee maal sii godha maqaa waamamuun. Wangeela Kiristoos yaaloo mootummaa waaqaatti hin galtu. Maqaa waama nama maqaa waama callumadhee maqaa waama wangeelli lallabamu isa booddee sagalee waaqayyo namni dhaga'uu dide. Callisanii jarriin sobu informationiidhaan waamu isa kana haasee fixuu hin danda'u. Garuu walumaa gala wangeela dhiise namni keenya. Gaafa inni wangeela dhiisu waaqayyos hin dhiise sabi. Nu dhiise waaqayyo. Kunoo garaagara baane haadhaaf abbaan ijoollee wajjin yeroo itti wal arguu dadhabe bara kana keessa yeroo itti namni wal arguu dadhabe yoo jiraate bara kana hundumaa maaltu fide wangeela dhiifi. Wangeela nu dhiisifte jarri kun. Adda adda nu baaste foonumaan fiizikalii mayyuu adda adda nu baasan. Kan kana fide sobdoota kanadha. Wangeela dhiisuu keenya sabi hundumtuu qalbii diddiiradha. Qalbii diddiiradha. Sabi kun wangeela waan dhiiftaniif kun garaagar ba'umsi kun isinitti dhufe. Waaqa dhaga'uu dhiistaniitu sobdoota kana dhageessan. Isaaniin dhaggeeffattan. Warra wangeela dhugaa lallaban hin ariitan of biraati. Nu biran geessan jettan. Warra maqaan waaman jettan. Sobduun dhuftee informationii funaantee nama dura ergattee maqaa namootaa sassaabbattee maqaa isinii waamte. Sammuu keessaa fuutee isinii raajje. Isa booddee wangeela dhiiftan. Dhiiftan wangeela. Waan meeqa keessa galtan. Maqaa Kiristoosin dhiiftan. Maqaa zayitii waamtu malee maqaa Kiristoosin dhiiftan. Isa booddee waaqayyo nu dhiise. Ammayyuu deebi'uudhaa yoo baanne dukkanni keenyatti fufa. Ammayyuu deebi'uudhaa yoo baanne rakkinni keenyatti fufa. Kanaaf adeebiin akka waldaa kiristiyaanaatti. Akka biyyaatti, akka maatiitti, akka dhuunfaatti hundi keenya yeroo nuunitti qalbii diddiirannaa isa dhugaa. Sakaraatti ba'anii jedhamiti isa gibbisinnatu.
in isami garaa keessa sawayyaa ofii sabakkee ofii agarsiisan utuu hin ta'in sa keessa ofii tarsaasan Samu'eel boqonnaa lamarratti barreeffamee jiru san qalbii hadiddiirrannu hadeebinu Waaqayyo gooftaan sammuutti nu hadeebisu Waaqayyo gooftaan ila kufaatii keenya nutti agarsiisu kana duwwaan isiniin jechuu barbaada kanaaf jarri kun miidhaa guddaa isinirra geessisu akka dhuunfaatti akka maatiitti akka biyyaatti akka waldaa kiristaanaatti diigumsa fidu waan ta'eef of eeggadhaa. Siniin jedha wangeelli Kiristoos. Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee isin eebbisu. Barumsa keenya guyyaa irraa kanumaan xumurra sagantaa keenya sa'ittaanutti deebinee wal agarra. Waaqayyo gooftaan nama yeroo sanaa nu haa godhu. Gooftaan guddisee isin eebbisu kun sagantaa birmadummaati. Narraanfatina Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu irratti isinii darba YouTube'dhaan. Kanaaf hordofaa. Subscribe godhaa, comment godhaa, share walii godhaa, like godhaa, guddifadhaa. Kun kan keessa. Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee isin eebbisu. Ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaa akkasumas obboleessa koo Sooressaa Getaachoo wajjiniin jalqabaa kaafnee amma yoona kanaatti isinii wajjin turreerraa Waaqayyo gooftaan torban eebbifamaa isiniif godhu torban dhuftu sagantaa biraatiin deebinee wal agarra. Amma sanaatti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu isin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaa nagaatti Waaqayyo gooftaan maccaa isinii wajjin haa ta'u. Bye bye. Kana limitina fibse ifatina base chubu konduma na blise